Okay, welcome akkam jirtan hordoftoota chaanala Gaaddisa Barnootaa Fayyaa keessanii jedheetiin eegalaa. Har'a qabaddee kan isin dhufee oduu gammachiisaadha jechuudha. Kunis oduun gammachiisaa maali yoo jettan intiraansii hojjechuuf har'a keenya saayinee jirra jechuudha. Intiraansii keemistiriitiin eegallee jirra. Keemistirii fi baayoloojii ispeeshaalii koorsiilee lameen kana bifa sirriitiin isin waliin ni hojjenna. Nafaana bu'aa laayik gochuun eegalaa viidiyoo kana sabiskiraayib godhaa yaada qabdan koomentii jalanaa kaayaa jechuun barbaada. Barattoota bara kana qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhataniif intiraansii bara 2017 irraa jechuudha hojjechuu kan eegalle. Kun kompiitaraan jechuudha. Kompiitaraan kan uffatanamuu eegaleedha. Qormaanni kun fudhatamuu kan eegale kompiitaraan jechuudha. Kanaaf bara kanaas akkaan dhaga'utti guutuun barattootaa kompiitaraan kan fudhatamu jedhameeti jechuudha kan ministeera barnoota irraa himamaa jiru. Kanaaf duraan dursee wanti inni isin jechuu barbaadu akka gorsa tokkotti kun carraa guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf qormaata kompiitaraan fudhachuu jechuun dhugaa dubbachuudhaaf carra qabeessa isin taasisee jechuudha. Maaliif yoo naan jettan kaalkuleeshiniiwwan jajjaboon gaafileewwan jajjaboon chaaleenjii nama gochuu danda'an yeroo kompiitaraan qoraman kan hin dhufne ta'uu isaati. Gaafilee akkamiitu dhufa? Gaafilee sasalphoo ta'anii nama dogoggorsuu danda'an namatti wal fakkaachuu danda'an wantoota akkasii xixiqqoo gaafilee akkasii keessaa guureeti jechuudha qormaata kan fidu. Kanaaf sodaa tokkollee ofirraa balleessaa jechuun barbaada barattoota kutaa 12 bara kana qormaata biyyaalessaa fudhatan hundaa fi warra afaan kiyya kana yookaan afaan Oromoo kana jalaa dhageessan maraaf wanti nan akka dhaamsatti isiniin jiru sodaa tokkoon qabaatina jechuuf hin jedhe. Maaliif dubbistanii jennaan baay'ee hojjettu jechuudha. Gaafilee nama shawwatan qofa keessaa guuree fidaa jechuudha. Kanaafuu fookasiin keessan gaafilee akkasii xixiqqoodha yookaan gaafii sasalphoodha jettanii irra taruu osoo hin taane duguugdanii gaafilee akkasiisan wal bira qaqqabdanii amma adda baafachuu qabdu jechuun barbaada. Sodaa tokkoon qabaatinaa carra qabeessa 100% itti amanaa jechuun barbaada. Haa eegalluu gara gaafitti adeemnu. Gaafii tokkoffaarraa ni eegalla nafaana bu'aa jechuun barbaada. Okay, walumaan laallamee gaafilee fakkeenyaaf gaafii si ajaa'ibsiisa baqa jechuun dhugaa dubbachuudhaaf gaafiin kun gaafilee kompiitaraan bara darbe yookaan bara 2017 ijoolleen ittiin qoramanii jechuudha. Gaafilee akka baatu gaafilee qormaataa kan qophaa'an mee nafaana bu'aatii hordofaa gaafilee baay'ee isin ajaa'ibsiisu akkamitti gaafiin akkanaa barataa kutaa 12tiif qophaa'e jettanii ifumaafuu appreciate gootu jechuudha. Kanaaf maal jechaa jira gaafii tokkoffaarraa yoo eegalle which one of the following is correctly shows the relative charge of an electron, proton and a neutron respectively. Dura duubaan relative charge elektirooniidha akkasumas kan protonii fi kan neutronii kamiyya. Gaafileen kubbaan gaafilee salphoo kanaati waan ta'eef kompiitaraan qoramtan gaafa isin hin jennan baay'ee biiziin ta'ina carra qabeessa gammadaa jechuuf hin jee. Kanaaf dura duubaan maal laalta? Elektirooniin chaarjiin isii meeqa? Protonii chaarjiin isii meeqa? Neutronii chaarjiin isii meeqa? Kan jedhu qaba adda baafachuudha. Kanaaf elektirooniin chaarjiin isii maali? Negatiiva takka. Kan protoniidha immoo poozitiiva takka. Kan neutronii immoo chaarjilasiidha jechuudha. Chaarjilas jechuun zeeroodha jechuudha yookaan karaa biraatiin. Kanaaf respectively waan nuun jeef filannoo kam qabannee ilaalla jechuudha. Kan negatiivni tokko dursa dhufee itti aanee poozitiivni takka dhufee itti aanee zeeroon jiruutu deebii ta'a jechuudha. Kanaaf respectively waan jeef A fi B'n maali zeeroon eegala waan ta'eef irraa kaansil goota. A fi B maal goota? Kaansil irraa goota. Maaliif nuti kaayyoon keenya maali? Kan negatiiva takkaan eegalu ilaallaa jechuudha. C yoo dhufne C'n negatiiva takkaan eegala poozitiiva takkaan itti aana zeeroodhaan dhumaa jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? Cdha tahaa jechuudha. Kanaaf gaafileen dhufan gaafilee akkanaati. Yaaddeeyna jechuun barbaada. Baay'ee hojjettu dhugaa dubbachuudhaaf. Gara gaafii lamatti yoo deemne gaafii lammaffaan maal jedha? Which statement below is correctly describes the Bohr's model of an atom? Modeelota armaan gadii keessaa waa'ee modeela atoomii kan Bohr kan ibsu isa kamii? Bohr maal atoomii akkamitti ibsaa ture? Solar system yookaan sirna biiftuuti wajjin wal bira qabee ilaalee jechuudha. Innis maali? Sirni biiftuu fakkeenyaaf walakkaa irra yookaan seenterii irra biiftuu yoo kan jirtu taate biiftuu kan akka maalitti ilaalee jechuudha? Akka niwukileesii atoomii tokkotti kan fudhatee fi akkasumas elektiroonota asirra naanna'an kan ammoo akka orbiititti fudhachuudhaan maal wajjin rileet godheeti jechuudha kan inni ibsaa ture. Sirna soolaarii yookaan sirna biiftuu wajjin wal bira qabee nama ibseedha. Eenyu? Bohr jechuudha. Kana keessatti niwukileesii kana keessatti qabiyyeen niwukileesii maalii fi maali jechuudha?
niwutiroonii fi pirootooniidha jechuudha. Qabiyyeen niwukileesiidha, pirootoonii fi niwutirooniidha. Akkasumas marsaa biiftuu kanatti naannee kan jiru yookaan orbiitii isaa qabatee kan jiru kun akka maalitti ibsaa ture jechuudha. Akka elektiroonoonni sheelii isaanii irra naannawan kanatti wal bira qabee nama ibseedha. Kanaaf moodeela isaa kan ilaalchisee himni sirrii ta'e isa kamii kan jiru jechuudha. Proton and electrons are found in nucleus. Maal jechaa jira? Protonii fi elektiroonii jechuudha. Elektirooniin garuu nucleus keessatti hin jiru jechuudha. B. Electrons and neutrons are found in nucleus. Elektirooniin ammallee keessa hin jiru jechuudha. C. Protons move in circular orbit around the nucleus. Eenyutu nucleus marsee jira? Maal jenne? Elektiroonii jenne malee protonii miti jechuudha. D. Electrons move in circular orbit around the nucleus jechuudha. Elektirooniitu maalitti marsaa jechuudha? Nucleusitti marsaa jechuudha. Akka pilaaneetiin orbiitii mataa ishee qabattee biiftuutti naannoitu, elektirooniinis maalitti naannoitu jechuudha? Nucleusii irratti rotate gooti jechuudha. Kanaaf modeelli Bohr akkasitti ibsee jechuudha atomii, caasaa atomii kana jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? D ta'a jechuudha. Gara gaaffii sadaffaatti yoo deemne gaaffii sadaffaan maal jedha? Which statement below is correctly describes the predicity? Predicity jechuun maal jechuudha? Predictability keessatti yoo yaadattan kutaa saylaffarra jira jiru keemistirii kutaa saylaffaati wanti kuni. Predicity jechuun maal jechuudha? Amalli fiizikaalaa fi keemikaalaa elementoota irra deddeebiin mul'ata. Fi Moosleen gaafa gabatee predikii ammayyaa kana qopheessu maal jedhe? Amalli keemikaalaa fi amalli fiizikaalaa atomii tokko akkuma lakkoofsi atomaa yookaan atoomic nambariin isaa increase ta'aa deemuun maal ta'aa deema jechuudha? Deddeebi'ee kan mul'atudha. Ayye saayinsistoonni isa dura turan maal irratti hundaa'aniiti qoodan jechuudha? Akkuma lakkoofsi hanga atomaa yookaan lakkoofsi maas kan jennu jechuudha yookaan atomic maasiin increase ta'aa deemuun maal ta'aa deema jedha? Physical and chemical properties functionally repeated ta'u yookaan irra deddeebi'ee kan mul'atu ta'uu isaati. Kanaafuu predicity jechuun irra deddeebi'ee mul'achuu jechuudha akka waliigalatti. Kanaaf hiikkaan predicity san maali kan jedhu qofaa jechuudha gaafa nu gaafate. A. Regular repetition of chemical and physical property in the predictable. B. It is a row in predictable which contain elements with the same number of shell. C. Measure of electronegativity which runs from least electronegative to the most electronegative element. D. The column of predictable with contain elements with. So the answer is A ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa regular repetition. Gara gaaffiitti aanutti deemna nafaana bu'a. Okay, gara gaaffii arfaffaa yoo dhufne arfaffaan maal jedha? Which statement below is correctly express hydrogen bonding? It is formed by a bonding. Maal jechuudha? Amma kun maal beekuu qofaan si barbaachisa? Hydrogen bonding akkami? Waan tokkoof si barbaachisa jechuudha. Hydrogen bondii tokkoon yooma hydrogen bondii jennaan? Yoo maaliif maal jidduutti uumame? Kan jedhu qofa beekuudha jechuudha. It is formed by bonding when a hydrogen atom is to an element such as sodium. Yoo atomiin hydrogen element ka sodium wajjin bind taate jechuudha. B. Hydrogen atoms to an element such as oxygen. Hydrogen atomiin elementoota kanneen akka oxygeniitii wajjin yoo hidhoo uumte yookaan bondii uumte. C ammoo two hydrogen atoms with equal sharing of electron. Elektirooniin equal taate yookaan wal qixa taate yoo waliif raabsan eenyu? Hydrogen lama jechuudha. Kun maaliin uuma? Molecular hydrogen uuma. D. Two hydrogen atoms with unequal sharing of electron. Hydrogen bond yoom jennaan? Yommuu atoomiin hydrogen jennu tun maali wajjin react wal goote jechuudha? Elementoota electronegativity olaanaa qaban warra foon gabaabuma jechuudha. Mnemonics kanaan qabachuu dandeessu jechuudha. Foon jettanii qabachuu jechuudha. F'n kun maal bakka bu'a? Fluorine wajjin. Akkasumas O maal bakka bu'a? Oxygen wajjin. Akkasumas N maal bakka bu'a? Nitrogen wajjin. Yoo atoomiin hydrogen elementoota sadeen kana keessaa isa tokko wajjin bind taatee jiraatte maaltu uumame jechuudha? Hydrogen bondiin uumamee jira jechuudha. Elementoonni sadeen kun elementoota electronegativity olaanaa qabanidha jechuudha gabatee periodikii keessatti. Kanaaf isaan kana keessaa kamtu as keessa jira jechuudha? Isa oxygen wajjin jirutu jira jechuudha. Elementiin hydrogenii fi oxygenii yommuu bind ta'an maal uuma jechuudha? Hydrogen bonding uuma jechuudha. Gara gaaffii shanaffaatti deemna. Okay, shanaffaan maal jedha? What is the bond formed between two or more atoms by sharing of an electron? Akkam jechuudha? Gosoota bondii keessaa kan elementoota lamaa fi isaa ol jidduutti
elektiroonii waliif sheer gochuudhaan kan uumamu boondii isa kamii jedhe. A ionic bondiidha, B metallic bondiidha, C covalent bondiidha, D valence bondi. Kanaaf waliif sheer godhuudhaan warreen uumamu maal jechuudha? Covalent bondiidha jechuudha. Bondiin sun maal jedhamti? Gosoota bondii keessaa covalent bondiidha jechuudha. Bondiin ionikiidha, elektiroonota waliif maal godhu? Transfer godhu. Bondiin metallikiidha, elektiroononni isaanii maali? Freely yookaan delocalized ta'u jechuudha. Freely move ta'u jechuudha. Kanaafuu maali jechuudha? Elektiroonota waliif sheer gochuudhaan fakkeenyaaf sibiilaloota jidduutti jechuudha. Sibiilaloonni lama elektiroonota waliif sheer gochuudhaan bondiin isaan uumaman maali jechuudha? Covalent bondiidha jechuudha. Asumaan dative bondiis beekuu qabdu jechuudha. Dative bondii keessatti maaltu tutu dative bondii yookaan coordinate covalent bondii? Covalent bondii kanarraa wanti adda isa godhu maali jechuudha? Innis akkuma covalent bondii normaalii kanaa maali? Waliif sheer ni godha jechuudha. Garuu sheer godhuu kana keessatti elektiroononni lameenuu atoomii tokko qofarraa yookaan roga tokko qofarraa kan sheerti ta'u yoo ta'e bondiin uumamtu sun covalent bondii keessaa maal jedhamti jechuudha? Coordinate covalent bondii jedhamti. Bara kana covalent bondii erga fide baratti aanu maal jettee yaaduu qabda jechuudha? Coordinate covalent bondii fiduu danda'a jettee akkasi predict gochuu danda'u qabda. Kanaaf kan bara kana covalent bondii ta'uu deebiin isaati. Gara gaafii ja'affaatti dabarra. Gaafii ja'affaan maal jedha? Which statement below is correctly describes the dipole force? It is the force that exists. Dipole force in partial positive and partial negative jidduutti warra uumamu san jechuudha. A. It is all in molecule. B. Between the polar molecule. C. Between non-polar molecule. D. Between polar and non-polar molecule. Akkuma beekamu partial positive and partial negative jechuun maal jechuudha? Bondiin uumamtu san maali? Polaariidha jechuudha. Kanaafuu molecules warra polarii kan keessatti uumamaa jechuudha. Between the polar molecules jechuudha. Kanaaf molecules akkamii gidduutti uumama? Moleculoota polarii ta'an gidduutti uumama jechuudha. Eenyu? Dipole force jechuudha. Kanaaf the answer is B ta'a. Gara gaafii torbaffaatti yoo deemne gaafiin torbaffaan maal jedha? Comparing the force between molecule of similar molar mass, which one of the following produces the weakest force? Kun maal jechuudha? Gabaabumatti bondiiwwan jiran keessa yookaan forcii moleculoota jidduutti uumamu keessa inni weakest ta'e kami jettee qofa beekuudha jechuudha. Kunis akkuma beekamu van der Waals force dha jechuudha. Van der Waals force keessa especially London force is very the weakest dha jechuudha. Kanaafuu van der Waals force is the weakest force of attraction between molecule. Bakka kanatti wanti inni isinii dabalu maaltu jira? Intiraa fi intarii adda baafachuudha jechuudha. Humnoota kana keessaa hamtuutu intiraadha, hamtuutu interiidha kan jedhu sirriitti adda baafachuu qabdu jechuudha. Akka waliigalatti yoo ilaalle intiraa forsiin kun maali? Strongest dha jechuudha. Eenyu caalaa? Interii caalaa. Interiin garuu weakest dha. Interiinis gosoota hedduuf jalaa qabaa jechuudha. Kanneen akka hydrogen bondii qabaa, kanneen akka van der Waals force yookaan London force jennuun kun hundinuu maal jala jira jechuudha? Interii jala jira jechuudha. Garuu intiraa jala warreen jiran yookaan warreen ciccimoo jennuun kun jechuudha. Kanneen akka metallic bondii, covalent bondii, ionic bondii warri jennuun kun maal jechuudha? Intiraadha. Kanneen armaan gadii keessaa hamtuutu intermolecular force dhiyee fiduu danda'a jechuudha. Kanaafuu kanallee uuma sasalphoo akkanaa kana hunda sirriitti adda baafachuu qabdu jechuudha. Irra deebitanii yeroo gabaabaa keessatti kafar gochuu qabdu kitaaba keessanii. Okay, adeemnu. Gara gaafii saddeettaffaatti yoo dhufne, what is the limiting reaction? It is the reactant that. Limiting reactant jechuun reactant akkamiiti? Reactant akkam ta'u jechuudha? Guutumaa guututti consume kan ta'u yoo ta'e yookaan reactionii keessatti fudhatamee kan itti fayyadamu qofa yoo ta'e maal ta'e jechuudha? Reactantoonni isa reactantoota warra limiting jennuun jechuudha. Yoo fakkeenyaaf itti fayyadamnee yookaan hamma tokko consume irraa ta'e kaan ammoo irraa kan lafatti hafu ta'e yookaan osoo wal nyaatinsa keemikaalaa keessatti hin dabalamin kanaaf ta'e maal ta'e jechuudha? Hammi hafisan excess jennaan jechuudha. Reactantoonni akkasii ta'uun waliigalaan maqaa maal jedhamu qaba? Excess reactant jedhama jechuudha. Kanarraa inni maal nu gaafate jechuudha? Limiting reactant akkamiiti? Waan nuun jeef reactant guutumaa guututti consume ta'uudha. A. Regenerated at the end of reaction. B. Remain unreacted as reaction is proceed. B. Present in excess when the reaction goes to completion.
D completely consumed when the reaction goes to completion. Kanaaf reactioniin erga xumurame booda reactantiin hangi silaa nuti itti fayyadamne san guutumaan guututti wal nyaatiinsa keemikaalaa san keessatti consume ta'e kan dhumu yoo ta'e gosa reactantii saniitiin maal jennee yaamna jechuudha, limiting reactant jennee yaamna jechuudha. Yoo fakkeenyaaf kan consume osoo hin ta'in irraa lafatti kan hafu ta'e excess reactant jennee barbaadaa turre jechuudha. Calculation hunda kan qabu sanii jechuudha. Kanaaf the answer is D ta'a jechuudha. Kan sirra jiru ammoo maali? Warra excess reactant jennuun sanii fi gara gaafii itti aanutti deemna. Nafaana bu'aa laayik gochuun dakatina. Yaada qabdan koomentii jala naa kaayaa. Waliin hojjenne jechuun barbaada. Baayoloojii fi keemistirii isin hojjechuuf qophiidha. Isin maal jettu yaada keessan koomentii jala naa kaayaa jechuun barbaada. Gara gaafii itti aanutti deemna. Which statement below is correctly distinguish redox and non-redox reaction? Himoota armaan gadii keessaa redoxii fi non-redox reaction kan adda baasu isa kana. Yookaan kan adda isa godhu isa kana. Ija. A. Electrons are transferred in redox reaction but not in non-redox reaction. B. Reductions occur in redox reaction and oxidation takes place in the non-redox reaction. C. Oxidation number remains as the same in both redox and non-redox reaction. D. Namo acid base reaction can concern as both redox and non-redox reaction. Ija. Asirratti maal jechuudha? Redox reaction jechuun maal jechuudha? Jechi tokkicha redox jedhu gosa reaction lama of keessaa qaba jechuudha. Redox kan jedhu jechuudha. Isaanis maali? Reduction fi oxidation qaba jechuudha. Reduction fi oxidation keessatti elektiroononni maali? Transfer ta'uutu jira jechuudha. Garuu non-redox yoo fudhattan jijjiiramni tokko illee hin jiru jechuudha. Kunis maali? Oxidation numberii yoo yaadattan oxidation numberii kan mataa gubbatti keenyee faa calculate goonu sun maali jechuudha as keessatti redox reaction keessatti jijjiirama qaba jechuudha. Takkaanii irrata takkaanii dabaleeti maal ta'a jechuudha. Gosoota reaction kana lamaan keessaa tokko fulfill godha jechuudha. Garuu immoo redox reaction kanneen akka double displacement faa yoo ilaaltan oxidation numberiin isaa maali? Hin jijjiiramu jechuudha. Sababa kanaatiin maali? Electron transferii fi losing hin jiru jechuudha achi keessatti. Kanaafuu redox reaction keessatti maaltu jira? Electrononni transfer ta'u jechuudha. Sababa kanaatiin maaltu jijjiirama jechuudha? Oxidation numberiin atomoota reactantii keessa jiranii fi gara productii keessa jiran maal ta'a jechuudha? Takkaanii irrata takkaanii dabala jechuudha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha deebiin isii kanaati redox reaction keessatti maaltu jira? Electron transfers occur in redox reaction but not in what? Non-redox reaction. Non-redox reaction warreen jennuun maal hin jee? Kanneen akka simple displacement reaction yoo fudhattan reaction kana keessatti maaltu hin jijjiiramne jechuudha? Oxidation number is constant dha jechuudha. Gara reactantiitii fi gara productiitti yoo ilaaltan hin jijjiiramu jechuudha. Maaliif hin jijjiiramne? Electron transferiin hin jiru jechuudha non-redox reaction keessatti. Garuu redox reaction keessatti maaltu jira? Electron transferiin kan jiru ta'uu isaati. Kanaaf deebiin maal ta'a jechuudha? A ta'a jechuudha inni dhugaati. Gara itti aanutti deemnaan afaana bu'aa. Gaafii kurnaffaa keessatti yoo dhufne give the reactioniin kan namni maal jechuudha? Carbon in solid form plus carbon dioxide in gas to give the what? 2 molecule of carbon monoxide gas. What is the equilibrium constant expression for this reaction? Equilibrium constant gaafa isa kanaaf reaction kanaaf keenyu as keessatti wanti isin beekuu qabdan gaafa equilibrium constant keenyu wanti isin dagachuu hin qabne maali jechuudha? Pure solid fi pure maali? Liquid maal keessatti namachiiftu jechuudha? Reaction kana keessatti consume gootee form isaa keessatti namachiiftu jechuudha. Isaan kun maali? Keessaa bahu jechuudha. Kanaaf as keessatti warra solid form jedhu akkasumas liquid waan hin jirreef yoo liquid fi solidiin keessa jiraate isaan san reaction keessaa firraa dhaamsitaa jechuudha. Keessatti namatamu jechuudha. Kanaaf K constant is equal to maal ta'e jechuudha? Concentration product over concentration reactant jettee keessaa jechuudha akka silaa sirriitti. Kanaaf gara productiitiin maaltu jira jechuudha? Molecule carbon monoxide jechuudha. Carbon monoxide gaasii jechuudha. Carbon monoxide gas formidhaan waan jiruuf ni barreeffama jechuudha. Kanaaf formulaa keessatti lamaan tan akkamitti keenya kan jiru isin san maal mul'ifti? Order of reaction dha mul'ifti jechuudha. Kanaaf gubbatti kakkeessaa jechuudha. Over maal godhe jechuudha? Kana keessaa kaarbooniin solid formidhaan jira waan ta'eef hin hammachiifnu waan jenneef keessaa firraa dhiyeessinaa jechuudha. Kana booda carbon dioxide garuu formii gaasiitii waan jiruuf jalatti ni barreeffama jechuudha. Carbon dioxide as duuba koefficientii meeqa qaba jechuudha? Takka qaba jechuudha. Yookaan orderii first order jennuun jechuudha. Product irratti carbon monoxide second order yoo ta'u carbon dioxide ammoo roga reactant tiraan jechuudha. First order reaction dha jechuudha. Koefficientiin san maal ibsiti? Order of reaction ibsiti jechuudha. Gubbatti kaa'uun
dirqama jechuudha. Kanaafuu reakshinii kana gaafa K konstaantiidhaan keenyu maal jechuudha akkana ta'a jechuudha. K konstaantiin gaafa barreessinu foormiin isiin sirrii kana jechuudha. Isa kana qabatee jiru deebii ta'a jechuudha. N maal jaa kaarboon monoxide twice order over kun maal hammachise jechuudha. Irratti kaarboonii yookaan solid foormiidhaan kan jiru kan waan itti dabaleef hin ta'u jechuudha. B ammoo kaarboon monoxide twice order over carbon dioxide dha. C ammoo carbon monoxide over kunis maal hammachise jechuudha. Kaarboonii waan hammachiseef hin ta'u. Kan dirra jirus maali reaktaantii keessatti maal godhe kaarboonii itti dabalee jechuudha. Kanaafuu deebiin isiin sirrii maal ta'e jechuudha. Deebiin isaa maal ta'e jechuudha. B ta'a jechuudha. Gara gaaffiitti aanutti deemnaan na faana bu'aa jechuun barbaada. Okay, gaaffii 11ffatti yoo dhufne gaaffiin 11ffaan maal jedha? Which of the following pair of substances can be considered as example of liquid state of matter at room temperature and at one pressure? Temperature normally jechuudha. Temperature daree kan jennu yookaan digirii 25 digirii Celsius kan jennu jechuudha. Temperature daree kan jennu kun yookaan room temperature kan jennu kun temperature dhaabbataadha jechuudha. Temperature digirii 25 fi atmosphere yookaan dhiibbaa atmosphere digirii atmosphere takka irratti faalkaa kamiin kan jiru jechuudha. Wanti faalkaa dhangala'ootiin jiru isaa kamii je kana lamaan gadi harka isaa A kaarboonii fi meerkurii, B water and carbon dioxide, C water and mercury, D carbon and carbon monoxide jaa. Kaarbooniin maali solid formiidhaan jira jechuudha. Maaliif yoomi jechuudha temperature dareetti. Temperature dareetti yookaan normaalii gaafa laallu kaarbooniin faalkaa maaliitiin jira? Faalkaa jajjabootiin jira. Kanaafuu nuti maal ta'e barbaanna kalameen isaatu faalkaa dhangala'ootiin jiru barbaanna jechuudha. Kanaaf kana keessatti aatan irratti kaarbooniin keessa jiraachuun deebii ta'uu dhorkite jechuudha. Baay'oo dabarre bishaanii fi kaarboon dioxaidiin temperature dareetti faalkaa maaliitiin jira? Faalkaa gaasiitiin jira. Kanaaf faalkaa dhangala'ootii miti jechuudha keessaa baafna. Siin ammoo water and mercuryidha. Kun maal ta'e jechuudha? Deebii ta'a jechuudha. Darattis yoo fudhattan kaarbooniin soolidii deennee jira. Kaarboon monoksaayidiinis gaasii deennee jira. Kanaafuu nuti maal barbaanna? Faalkaa dhangala'ootiin jiru ilaalla jechuudha. Kanaaf faalkaa dhangala'ootiin kan jiru bishaanii fi meerkuuriidha jechuudha. Sibiilota keessaa faalkaa dhangala'oon kan jiru meerkuurii akkuma ta'e bishaan ammoo dhangala'oo beekamaadha jechuudha. Kanaaf za'an sadeessi taha. Gara gaaffii 12ffaatti yoo deemnu 12ffaan maal jedha? Which gas laws describes the behavior of gases using the variable temperature, volume, pressure and the number of moles? Yeah. A. Ideal gas law, B. Boyle's law, C. Avogadro's law, D. Combined gas law. Ideal gas law ina kam je, Avogadro's law ina kam je, Boyle's law ina kam je, combined gas law in equation isaa san beekuudha jechuudha. As keessatti variabilioota afran kana jechuudha. Isaanis temperature akkasumas volume akkasumas pressure akkasumas number of mole yookaan inni wal bira qabee compare kan godhe seerota kana keessa seera kamiyee. Kanaafuu inni kana kan wal bira qabee hime eenyu jechuudha? Idealidha. Ideal gas law yoo yaadattan formiin isaa akkam jechuudha? PV is equal to number of mole RT dha jechuudha. As keessatti R'n constantidha. PV'n maali? Variabilioota jechuudha. Variabilioonni afran inni siin jeeqame jechuudha. Tokko pressure lama, volume sadii, number of mole afur ammoo temperature. Asumaan equation isaanii kana arfanuu yoon isin garsiise jechuudha. Ideal gas law akkamitti ibse? PV is equal to maali jee? NRT dha jira. NRT dha. As keessatti R'n kun dhaabbataadha inni beekam jiru. Boyle's law P1 V1 jee jechuudha. P1 V1 is equal to P2 V2. P2 V2 kana eenyutu jee? Boyle's jechuudha. Kana booda ka combined dha ammoo kanuma Boyle's kana irra maaliiti? Asiin temperature 1 dha. Gamanaan immoo maali? Irra temperature 2 ti jechuudha. Ka combined gas law ta'a jechuudha. Kana Avogadro dha ammoo V1 je over N1 is equal to V2 over N2 jeeti jechuudha. Equation akkasiisan kan ibsee jechuudha. Kanaaf variabilioota arfan kana fayyadamuudhaan behavior gaasiidha yookaan amaloota gaasota kan ibse eenyu jechuudha. Kana keessa ideal gas law dha jechuudha. Ideal gas law akkuma reefuun tana jenne maal ta'e jechuudha? Isaan kun
hariiroo akkanaa waliin qaba jechuudha nama ibsee jechuudha. Kanaafuu deebiin isa kanaa maal ta'e jechuudha ideal gas law ta'a jechuudha. Bara kana idealiin erga fide baratti aanu immoo maal jeefiduu danda'a equation kana keessaa kabiraa jijjiiree fiduu danda'a jechuudha. Pressure inni jira, volume inni jira, number of mole inni jira, akkasumas temperature inni jira jechuudha. Isaan kun hundinuu maali constant miti jijjiiramuu danda'a jechuudha kana jechuun kan isiiti. Amma formula warra kaan keessatti variableonni as keessatti hin barreeffamin maali jechuudha akka constant itti yaaddu jechuudha. Kanaaf equation fakkeenyaaf equation Avogadro yookaan equation Boole-Slow keessatti maaltu constant dha jee os gaafate fakkeenyaaf equation Boole-Slow san beeku si barbaachisaa jechuudha. Equation Boole-Slow maal jetti P1 V1 is equal to P2 V2 dha jechuudha. Kana keessatti kan hin barreeffamne eenyu jechuudha temperature fi number of mole dha jechuudha. Kanaaf Boole-Slow keessatti yookaan equation Boole-Slow keessatti constant eenyu jechuudha temperature fi number of mole dha jechuudha. Kanaaf maaliif constant ta'e waan formula kana keessatti hin barreeffaminiif jechuudha. Kanaaf akkasitti summarize gochuu qabdu jechuudha equation kana hunda roga hedduudhaan jechuudha. Karaa hedduun akkas ilaaluu danda'u qabda. Gara gaaffiitti aanutti deemnaan afaan bu'aa jechuun barbaada. Okay, gara gaaffii 13ffaatti yoo darbanne 13ffaan maal jedha? Which statement below describes the correctly assumption in the kinetic theory of gas? Kinetic theory of gas kan sirriitti ibsu isa kamii jedha? A. The gas molecule occupy a finite volume and have indefinite shape. B. Gas molecule are random motion with no interaction. C. The average kinetic energy of gas molecule are independent of temperature. D. Average kinetic energy of gas molecules are independent of the amount of gas. Kinetic theory of molecule akkam jettee jechuudha. Gaasonni akkami jaa parallel akkanatti straight line qabatanii deemuu jaa. Isaan kunii fi fakkeenyaaf inni kunii fi inni kun walii sin harkisu walii sin dhiibu jechuudha akka teoriin kinetic teoriin jedhutti. Kanaaf teoriin san akkas jettee jechuudha. Motioniin gaasota maali randomidha jechuudha. Random motion in straight line dha jechuudha. Random motion rapid in straight line without any interaction and repulsion force dha jechuudha. Kanaaf teoriin sun akkas jettee jechuudha. Asirratti average kinetic energy maali wajjin hariiroo sirrii qaba jechuudha. Temperature wajjin hariiroo sirrii qaba jechuudha. Maal jechuudha yaanni isaati fakkeenyaaf temperature yoo increase ta'e motionii yookaan sochii molekulootaas maali increase tafaana. Kana jechuun hariiroo sirrii waliin qaba. Inni garuu maal jee independent dha irratti hundaa'u jechaa jira jechuudha. Yoo temperature dabale fakkeenyaaf sochiin molekuloota yookaan sochiin gaasota kanaa maali dhaabbataadha jechuuf deema jechuudha. Kanaaf faallaa godhe jechuudha. Kanaafuu kana keessa inni sirriitti ibsu kinetic theory kan sirriitti ibsu eenyu jechuudha. Gas molecules are move in random motion without any interaction and repulsion force dha. Kanaaf the answer is B ta'a. Gara gaaffiitti aanutti deemnaan afaan bu'aa. Okay, kudha arfaffaatti yoo dhufne maal jedha? If the rate of diffusion of certain unknown gas is half times the rate of diffusion of helium, what will be the molecular mass of unknown gas? Atomic mass of helium is 4 gram per mole yoo ta'e jee. Okay, gaaffii kana kudha arfaffaan hojjechuudhaaf maal yaadatu qabdu jechuudha. Equation gram slowidhaa san yaadatu qabdu jechuudha. Maal jedha gram slowii? Rate of diffusion of unknown atom over rate of known jechuudha. Rate of known is equal to under radical of maali jaa molar mass of hariiroo fuggisoo waliin qaba waan jeef molar mass isaanii wajjin hariiroo fuggisoo waliin qaba waan jeef mass of known ta'a jechuudha. Mass of known molecule over molar mass of unknown ta'a jechuudha. Molar mass atomii hin beekamin kanaan nu gaafate jechuudha. Kanaaf equation isaa kana galchina jechuudha. Maal jechaa jira jechuudha gaaffii keenya keessatti area of unknown san eenyu wajjin wal qixa jechuudha. Area of unknown half of area of maaliiti jechuudha helium dha jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kana kan beekame helium dha waan ta'eef area of helium wajjin wal qixa jechuudha. Yaada isaa kana qabannaa jechuudha. Kana booda substitute goonaa jechuudha. Bakka area of unknown san maal buufna? 1/2 area of helium buufna jechuudha. Kana booda 1/2 area of helium area of helium over bakka maalii qofa buufne bakka area of unknown qofa buufne waan ta'eef kana booda ba area of helium ammaas jala maal jira area of helium jala jira jechuudha. Helium maali kan beekame waan ta'eef jechuudha. Asitti area of helium dhaamsaa jechuudha. Area of helium wal dhaamsaa jechuudha.
Kana booda 1 over 2 qofaatu asin nu hafaa jechuudha. 1 over 2 is equal to kana booda maaltu nu hafenne 1 over 2 qofaan nu hafe is equal to under radical of what molar massiin atomii beekamee meeqa jechuudha 4 jechuudha. Molar massiin ileemii meeqa jee 4 waan nuun jeef over molar mass of unknown dha jechuudha. Molar massii hin beekaminsa yookaan unknown teessanii goona jechuudha. Kana booda maal goona radikaala kaasuudhaaf roga hundaanuu maal goona both side maal goona square goona jechuudha. Kana booda inni 1 over 2 jedhu gaafa square goonu maal ta'a 1 over 4 ta'a is equals to maal goota kun radikaalli irraa ka'a 4 irra maal ta'a jechuudha molar of unknown ta'a jechuudha. Kana booda cross gaafa qabbaayinu molar of unknown is equal to maal ta'a 4 times 4 is what 160 gram per mole dha jechuudha. Kudha jaha maal ta'a gram per mole ta'a jechuudha. Akkasi calculate goonaati. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a jechuudha 16 gram per mole dha jechuudha. Maareen molar massiin atomii hin beekaminsanii meeqa jechuudha 16 gram per mole dha jechuudha. Kanaaf grams law of diffusion isan fayyadamuudhaan maal goona calculate goona jechuudha. Okay kun kanaaf deebiin isaa sii ta'a. Gara gaafitti aanutti deemnaan afaan bu'aa jechuun barbaada. A student added bowling chips into beaker of water while carrying out the activity to determine the boiling point of water. Why do you think the boiling chips are necessary to add that this experiment? Maal jechuudha gaafiin 15 kuni laboratory keessatti bowling chips tu jira jechuudha. Bowling chips waan akkamii waan maal qabu jechuudha. Keessoo isaatii poorii qaba jechuudha. Poorii yookaan qaawwa xixiqqoo qaba jechuudha. Wanta kana maal goona gaafa fakkeenyaa fi qabxii baqinaa fi qabxii danfinaa wanna tokko yookaan dhangala'aa tokko yookaan jajjaboo tokko beekuu barbaanne akka fakkeenyaaf sabstaansiin sun sababa ho'a kanaatiin osoo fakkeenyaa fi qabxii baqinaa fi danfinaa isa sirrii yookaan noormaalii san biroo osoo hin gahin meeshaa wanticha baatee jiru san keessaa akka inni hin facaane akka inni laaboraatoorii keessatti hin dhangalaane yookaan namoota eksperimentii san gaggeessaa jiran kana irratti miidhaa hin geggeessine wanti itti dabalamu qabu tokko jira jechuudha. Wanti itti dabalamu kunis maal jedhama bowling chipsii jedhama jechuudha. Bowling chipsiin waan akkamii wanta qaawwa xixiqqaa yookaan poorasii qabudha jechuudha keessaa. Laaboraatoorii keessatti yeroo wantoota danfifnu kan itti dabalamu jechuudha. Maaliif wanti san itti dabaluun barbaachisee jennu gaafataa jira jechuudha. Kun maaliif wal qabataa laaboraatoorii wajjin wal qabataa jechuudha wanni gaafiin akkana. Kanaafuu wanti itti daballu kun wanti nu barbaachiseef maali kan jedhu jechuudha sababni isaati. Innis wanti itti daballuuf maali? Akka dhangala'oon san yookaan wanti nuti qabxii danfinaa fi baqina isaa hubachuudhaaf yookaan laaluudhaaf eksperimentii gaggeessaa jirru sun osoo qabxii danfina sirrii yookaan noormaalii inni itti danfu san biroo osoo hin gahin sababa ho'a olaanaatiin yookaan ekstiriim hiitii kanaatiin maal hin taane jechuudha faca'ee qabiyyee yookaan maateriyaala san keessaa akka hin baane akkasumas nama eksperimentii san gaggeessuu irratti miidhaa akka hin gaggeessine maal godha jechuudha ni tasgabbeessaa jechuudha. Filannoon maal jetti? A. To ensure smooth rate of evaporation. B. To speed up the rate of evaporation. C. To maintain constant temperature and pressure. D. To reach the boiling point with less consumption of heat. Kanaafuu maal godha jechuudha. Wanti sun maal godha inni akka dhangala'oo yookaan sabstaansii nuti qabxii danfinaa fi baqina isaanii beekuudhaaf eksperimentii gaggeessaa jirru san osoo qabxii baqinaa isa sirrii yookaan qabxii danfinaa isa sirrii sabstaansichaa bira osoo hin geenye qabiyyee yookaan maateriyaala san keessaa evaporate yookaan faca'ee hin dhumne yookaan namoota eksperimentii san gaggeessan irra miidhaan akka hin geessifneef wanti itti dabalamu maal jennee chiipsii saniitu itti dabalama jechuudha. Kanaaf chiipsiin sun maal godha akka isaan noormaalii qaawwa saniin jechuudha qaawwa saniin evaporate ta'anii qabxii danfina isaanii yookaan qabxii baqina isaanii san bira isa sirrii san bira akka gahan obsa kannaaf yookaan ni tasgabbeessaa jechuudha. Kanaaf to ensure gochuudhaaf maal ensure gochuudhaaf smooth rate of evaporation isaanii maal gochuudhaaf smooth gochuudhaaf jechuudha. Tasgabbeessuudhaaf jechuudha. Akkasitti kan tasgabbeessuudhaaf itti dabalamuudha jechuudha. Eenyu bowling chipsiin jechuudha. Kanaaf zaansariis ta'a jechuudha. Nafaana bu'aa laayik gochuun dagatinaa viidiyoodha. Subscribe godhaa warreen haaraa taatan yaada qabdan koomentii jala naa kaa'aa jechuun barbaada. Gara gaafiitti aanutti deemna. Gara gaafii 16tti yoo deemne gaafii 16ffaan maal jedha? What is the oxidation number of manganese in this compound? If atomic number of potassium is 19, manganese is 125 and oxygen is 16 ja. Nuti maal beeknu jechuudha sirraa'ee oxidation number akkataatti calculate goonu seera oxidation number sirriitti beekuu qabna jechuudha. Yoo fakkeenyaaf compound yookaan atoomiin inni nu kennisan chaarjii qabu ta'ee oxidation numberiin
isaa maali jechuudha atoomii takkittisaniif chaarjii isii gubbaa jirtu wajjin wal qixaa jechuudha. Kanaaf atoomiin amma nu kanne yookaan kompaawundii inni nu kanne maali niwutiraal kompaawundii yookaan chaarjii dhabeessa ta'e yookaan chaarjii hin qabne jechuudha. Akkuma beekamu kompaawundii chaarjii dhabeessa ta'e tokkoof yookaan chaarjileesiidhaaf jechuudha. Atoomis yoo ta'e kompaawundiis yoo ta'e chaarjileesiidhaaf maali oksideeshin nambariin isaa 0 jennee fudhannaa jechuudha. Kana keessatti pootaasheemiin garee tokkoffaa waan ta'eef lakkoofsi oksideeshin nambariin isaa yeroo hunda kompaawundii kamiyyuu keessattuu meeqa takka ta'a jechuudha. Akkasumas oksijiiniin kompaawundii kamiyyuu keessatti yoo jiraate yoo fakkeenyaaf ispeeshaalii kompaawundii tokko tokko kanneen akka peeroksaayidii fa'aa keessatti yoo jiraatu baate jechuudha. Peeroksaayidii qofa keessatti chaarjiin isaa kun kan jijjiiramudha malee kompaawundoota baay'ee wajjin oksijiiniin meeqa jechuudha ni beekama jechuudha. Negeetiifa 2 ta'a jechuudha. Garuu peeroksaayidoota keessatti kanaa miti jechuun jijjiirama. Kanaaf pootaasheemiin ammoo kompaawundoota kamiyyuu wajjin yoo jiraate lakkoofsi isaa maali jechuudha. Lakkoofsi oksideeshin nambarii isaa poozitiiva takka jechuudha. Kanaaf achirra dhaabbannee kan mangaaneezii maali jijjiiramuu danda'a waan ta'eef kaalkuleet goonaa jechuudha. Amma kana keessatti kaalkuleet gaafa goone akkam goona? Pootaasheemii gubbaa maal goona? Chaarjii poozitiiva takka ni kaayyanna. Akkasumas mangaaneezii kana gubbaa maali hin beekamu goona. Oksijiiniin ammoo moolekuulii 4 jechuudha. Gubbaan meeqa kaanna negeetiiva 2 kaanna jechuudha. Hunda isaa maaliin baay'ifnaa fi number of atoomii isaaniitiin baay'ifnaa jechuudha. Kana booda as pootaasheemiin atoomii takka qofa qaba waan ta'eef chaarjii takkitti tanaan baay'ifnaa jechuudha. Kana booda irratti ida'uu yennaan jechuudha. Poozitiiva takka ida'uu asiin maali jijjiirama mangaaneezii gubbaa kun x dha yookaan y dha jennee fudhachuu dandeenya yookaan y jechuun dandeenya pilaas goone jechuudha. Kan oksijiinii abbaa moolekuulii tokko negeetiiva 2 yoo ta'e kan abbaa 4 meeqa ta'a kan jiru itti baay'ifnaa jechuudha. Negeetiiva 2 baay'isuu 4 goonaa jechuudha. Is equal to meeqa jennaan jechuudha. Akka waliigalatti atoomii niwutiraal taate yookaan kompaawundii niwutiraal taate 0 ta'uu qabaa jenna. Kana booda isaan kana walitti daanaa jechuudha seeraan. Y gaafa as dabarfannu y pilaas poozitiiva takkaa asitti immoo negeetiiva 2 baay'isuu 4 negeetiiva 8 ta'a maayinas 8 ta'a jechuudha. Poozitiivaa fi negeetiiva waan wal godhuuf maayinas 8 ta'a is equal to 0 jennaan jechuudha. Kana booda poozitiiva takkarraa 8 yoo hirrifne meeqa ta'a jechuudha negeetiiva 7 ta'a jechuudha. Y maayinas 7 is equal to meeqa ta'a jechuudha 0 ta'a jechuudha. 0 kana yoo pilaas 7 asittis pilaas 7 goone meeqa ta'a jechuudha y is equal to maal ta'a jechuudha pilaas 7 dha yookaan poozitiiva 7 ta'a jechuudha. Oksideeshin nambariin maaliin kaa'ama poozitiiva jechuudha yeroo hunda oksideeshin nambariin poozitiivaan barreeffama jechuudha. Lakkoofsi oksideeshin nambarii mangaaneezii meeqa ta'a jechuudha as keessatti yookaan kompaawundii kana keessatti poozitiiva 7 ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf yooma fakkeenyaaf diitan irratti fakkeenyaaf negeetiiva 7 illee barreessuu danda'a jechuudha. Garuu ati poozitiiva moo negeetiiva kan jiru sirriitti dura adda baafattee determine gochuu qabda. Kanaaf deebiin isaa ammoo isa kana poozitiiva 7 ta'a jechuudha. Laayik gochuun dagatinaa gara gaafiitti aanutti ceena. Gaafii 17ffatti yoo dhufne gaafiin 17ffaan maal jedhaa? Aluminum is reactive with oxygen to form aluminum oxide. What is the coefficient of aluminum after balancing the reaction? Gaafii kana hojjechuudhaaf maal barreessuu barbaachisaadha? Reactionicha inni nuun jechaa jiru kana barreeffachuu qabnaa jechuudha dursinee. Maal jedhee jira? Atoomiin aluminumidha. Yoo atoomii oksijiinii faana wal nyaate kompaawundii aluminum oxide jedhamu uuma. Kanaaf maal goonu nuti reactionicha sirrii barreeffannaa jechuudha. Aluminum plus oksijiinii to give maal goone jechuudha. Aluminum oxide dha jechuudha. Aluminum oxide jennee barreeffannaa jechuudha. Kana booda equationii kana maal goona balance goona jechuudha. Akkamitti balance goona? Aluminum fakkeenyaaf product keessatti 2 asitti garuu meeqa takka qofaa jechuudha. Malattiin baalaansiingii goonu san maloota sadeen san keessaa kanuuf salphatu fayyadamna jechuudha. Yoo feene inspect goona. Akkanumatti maal goona tilmaamaan yookaan ammoo mala koefficientii akkanatti duubatti A barreeffannee B barreeffannee C barreeffannee kaalkuleet gochuu ni dandeenya jechuudha. Mala kana keessaa kan isin salphatu kan yeroo fakkeenyaaf barattanitti sirriitti isin salphatu fayyadamuu dandeessu. Garuu mallee A B C duubatti barreessinu kun mala baay'ee barbaachisaa fi kompaawundoota hunda haala salphaatiin kaalkuleet gochuu kan danda'u jeetii yaada. Mala hawaataa ta'e jira. Maloota kana keessaa mala aljebrikii kana yoo isiniif salphatu ta'e mala aljebrikii fayyadamtu. Yoo kan isiniif salphatu ta'e mala hawaataa baasuutiin fayyadamtu. Yoo kan isiniif salphatu ta'e inspection method yookaan mala yaaliitiin akkanumatti tilmaamaan
gootusan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Anama fakkeenyaaf mala aljebrikii kana yooniin isaan kana madaale elementii almuuniyeemiitiif bakka A irratti tokko jira jechuudha. A1 1A is equal to meeqaan jaani almuuniyeemiin ammaas eessa jira C jala jira jechuudha. 2C jeetiin barreessaa jechuudha. Ammaas deebiitiin oksijiiniidhaaf immoo 2B'n jaa jechuudha. Oksijiiniin B irra jira waan ta'eef is equal to akkasumas meeqa jala jira C jala meeqa jira 3 dha jechuudha. 3C dha. Kana booda maali wanti isin irraanfachuu hin qabne bakka Eedhaa yeroo hunda maal goona jechuudha lakkoofsa tokko buufna jechuudha. Kun seera isaati jechuudha. Bakka Eedhaa yoo tokko buufne takka baay'isu takka ta'a jechuudha. Takka is equal to maal ta'a jechuudha 2C ta'a jechuudha. Over 2 dha jechuudha. Asirraan C meeqa arganne jechuudha. C 1 over 2 argannee jirra jechuudha. Ees meeqa qabna? Ees meeqa qabna? Takka argannee jirra jechuudha. Deebinee B barbaannaa jechuudha. Kana booda isa kanarraa B barbaanna jechuudha buune. Maal jenneeni 2B is equal to C argannee jira waan ta'eef 2B is equal to 3C dha waan jiruuf 3 into bakka C meeqa qabna? 1 over 2 qabna jechuudha. 1 over 2 qabna. Kana booda 2B is equal to maal ta'a jechuudha? 3 over 2 ta'a jechuudha. Kana booda asiin over 2 goona, asiinis over 2 goona jechuudha. Ni dhaamsina. B'n kophaatti nu hafee jira. B'n is equal to meeqa ta'a jechuudha? 3 over 4 ta'a jechuudha. B'n is equal to 3 over 4 ta'a jechuudha. Gaafa fakkeenyaaf inni firaashinii akkanaa nuu dhufu firaashinii kana keessa waamsisaa kana keessa jechuudha isa guddaadhaan baay'ifnaa jechuudha. Tokkoon tokko qubee argannee san isa guddaa kanaan baay'ifnaa jechuudha. R meeqa argannee jennee jirra. B irratti immoo meeqa argannee jirra? 3 over 4 argannee jirra. C irratti immoo meeqa argannee jirra? 1 over 2 argannee jirra jenne. Isaan kana keessaa waamsisaan inni guddaan eenyu jechuudha? 4 jechuudha. Kanaafuu hundi isaa 4 baay'ifnaa jechuudha. Baay'isuu 4 kanaas baay'isuu 4 goona jechuudha. Gaafa takka baay'isuu 4 goonu A meeqa arganna jechuudha? 4 argannaa jechuudha dhumarratti. B immoo meeqa argannaa? 4 kun 4 ni dhaamsa waan ta'eef B immoo irratti 3 argannaa. C duraan jalqaba meeqa argannee jechuudha? 1 over 2 dha waan jenneef 1 over 2 baay'isuu 4 gaafa goone lamaan takka kun lama jechuudha. C meeqa arganna jechuudha? C irratti 2 argannaa jechuudha. Dhumarratti A meeqa arganne? 4 arganne. B meeqa arganne? 3 arganne. C meeqa arganne? 2 arganne jechuudha. Kanaaf equationii san duubatti yoo keenye dhumarratti A meeqa arganne jechuudha? A irratti 4 arganne. B irratti immoo meeqa arganne? 3 arganne. C irratti immoo meeqa arganne? 2 arganne jechuudha. Gaafa lakkoofsota kana dudduuba isaanii yookaan iddoo duraan qubee barreeffannee sanitti amma barreessine equationichi san maal nuu ta'e jechuudha? Baalaansidii nuu ta'a yookaan madaalamaa nuu ta'e jechuudha. Bakka Eedhaa meeqa arganne jechuudha? 4 arganne. 4 almuuniyem goona pilaas bakka B'dhaa meeqa arganne? 3 arganne. 3 oksijiin given ni kanna meeqa jechuudha? Bakka C'dhaa meeqa arganne? 2 maal jechuudha? Almuuniyem oksaayidiidha jechuudha. 2 almuuniyem 2 almuuniyem oksaayidiidha jechuudha. Kana booda gaafa ilaallu almuuniyemiin asii 4 kaasiitis meeqa? Koofishantiin duuba jirtu tun hundaafuu ni dhaabbatte almuuniyemiifis oksijiiniifis ni dalayti. Kanaaf almuuniyemiin kophaa isaatis 2 qaba. 2 baay'isu 2 tanaa meeqa ta'a? Piroodaaktii keessattis 4 arganne. Kan oksijiiniittis asitti meeqa arganne? Asitti duraan moolii 3 oksijiiniin tunis oksijiiniifis ni dalayti. 2 tana baay'isu 3niif jalaa inni qabu tanaa meeqa ta'a? 6 ta'a. Gaafa riyaaktaantii keessatti dhufnee ilaallu 3 baay'isu 2 tanaa meeqa ta'a jechuudha? 6. Kanaaf riyaakshinichi kun maal ta'e jira? Wal madaalee jira yookaan madaalawaa ta'e jira jechuudha. Kanaafuu maal nu gaafate jechuudha gaafii keessatti koofishantiin almuuniyemii meeqa ta'uu danda'a nuun jedhe bakka tam nu gaafate jechuudha. Bakka A tana nu gaafate jechuudha. Kanaafuu bakka A meeqa arganne? 4 arganne jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa meeqa ta'a jechuudha? B 4 jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan hojjetamu. Gara gaafiitti aanutti deemna. Nafaana bu'aa jechuun barbaada. Gara gaafii 18ffaatti yoo dhufne gaafiin 18ffaan maal jedha? What property of ionic compounds can be investigated by heating in crucible? Crucible-inis meeshaa maaliiti? Meeshaa laaboraatoorii keessaa isa tokko jechuudha. Meeshaa laaboraatoorii kan ho'a olaanaa dandamachuu danda'u jechuudha. Ho'a olaanaa ho'a hanga fedhe yoo itti guddifte maal godha jechuudha? Effektii maateriyaaliif keessaa qabu yookaan sabistaansiif keessaa qabu sanarratti effektii biraan fiduu jechuudha. Maaliif godha? Ifumaaf dandamataa jechuudha. Kunis fakkeenyaaf yeroo kan fayyadamna yoo qabxii danfinaa fi baqinaa wanna tokko yookaan sabistaansii tokko beekuu barbaanne laaboraatoorii keessatti itti fayyadamna jechuudha. Kunis yeroo maal beeknu yeroo qabxii danfinaa fi baqinaa sabistaansii tokko yookaan wanta tokko hubannuudha jechuudha. Yeroo fayyadamnu
maaliif fayyadamne jechaa jira jechuudha. Amaloota armaan gadii keessaa kan amaloota ayooniik koompaawundii keessaa kan kiruusidibiliidhaan laaboraatoorii kiruusibil jedhamu kanaan kan deetermaayin ta'u amaloota fiizikaalaa armaan gadii keessaa kam jechuudha. Amaloota ayooniik boondii keessaa qabxii danfinaa yookaan qabxii baqinaati jechuudha. Qabxii lameenuu ni ta'a jechuudha. Osoo kan danfinaa jiraates ni ta'a, kan baqinaa ta'us ni ta'a jechuudha. Kanaafuu melting point is the correct answer for this question jechuudha. Gara gaafii 19ffatti deemna. Gaafiin 19ffaan maal jedha? Silver has two known isotopes which is 107 silver and 108 silver with their percent abundance of 52% of abundance 52 and half immoo 48 dha jechuudha. Respectively dha jechuudha. Gaafiin tun maali? Irraa cittee haftee jechuudha. Innis maali? Asitti persentii 52 kan eenyuuti jechuudha. Kan abbaa 107 giraamaa kan ta'u yoo ta'e kan abbaa 108 immoo persentiin waliigalaa meeqa jechuudha? 100 irraa hirrifnaa jechuudha. 100 irraa gaafa hirrifnu persentaa meeqa ta'u? 48 jechuudha. Abbaa 108 48 erga goonee booda erga akkasitti adda baafannee booda maal goone jechuudha? Foormulaa kaayyannaa jechuudha. Foormulaan jiru kamii? Gaafa averejii isa kanaa barbaannu averejiin isa kanaa is equal to maal ta'a? Abundaansii baay'isuu abundaansii 1 times what? Times molar mass of one substance or isotope tokkoffaa plus abundaansii lammaffaa baay'isuu meeqaati jechuudha? Molar massii substance isa lammaffaati jechuudha. Equation kanaan barbaaddaa jechuudha. Asirratti abundaansii jechuun 52% of abundaansii jechuun amma maal jechuudha? Harka 100 keessaa harka 52 distribute ta'ee jira jechuudha. Kanaaf 52 kana maal goona? Duwwaa tuqaa meeqa ta'a jechuudha? 100 irraa gisee jee persentii waan ta'eef duwwaa tuqaa 5 lama ta'a jechuudha. Baay'isuu x1 jechuun kan abbaa 107 kana fudhannaa jechuudha bakka x1 dha. Molar massiin substance tokkoffaadhaa meeqa jechuudha? 107 jechuudha. 107 maal goona? Plus isotoopiin ammoo lammaffaan 108 giraama kan qabu persentiidhaan meeqa ta'e jechuudha? 48 jechuudha faffaca'iinsisaa. Kanaaf duwwaa tuqaa meeqa taasaniisi? Duwwaa tuqaa 48 ta'a. Akkuma karaa ibsanitti baay'isuu meeqa goona? 108 jechuudha. X2n 108 fudhannee fayyadamnaa jechuudha. Kana booda isa kana gaafa waliin baay'ifnee walitti idaanu kanaas waliin baay'ifnee isaan lamaan gaafa waliin sam goonu deebiin isaa meeqa ta'e jechuudha? 107 tuqaa 48 jechuudha. Averejin isaa meeqa jechuudha? 107 tuqaa 48. Kana gaafa waliin baay'iftanii walitti idaatan deebiin isaa meeqa ta'e jechuudha? 107 jechuudha. Kana maali? Kanarraa maal beekuu qabdu jechuudha? Haala itti barbaannu qofa foormulaa kana beekuudha jechuudha. A1 yookaan abundaansii isotopii tokkoffaa baay'isuu molar massii substance isaa tokkoffaa sanii ida'uu abundaansii lammaffaa baay'isuu molar massii substance lammaffaa jechuudha. Kun equation waliigalaati. Foormuluma kanaan kan barbaadamu ta'uu isaati jechuudha. Fakkeenyaaf maal si gaafachuu danda'a? Averejii isaa si kannee abundaansii isaa si gaafachuu danda'a. Akkasumas immoo molar massii substance isaa si gaafachuu danda'a. Kanaafuu maali? Foormulaa waliigalaa jeneraal foormulaa kana qabachuudha jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Si ta'a jechuudha. Isa kanaaf gara gaafiitti aanutti deemna. Na faana bu'aa laayik gochuun dagatinaa viidiyoo. Gara gaafii 20ffaatti yoo dhufne gaafiin 20ffaan maal jedha? Which reaction scheme below illustrates the formation of cation? Maal nu jechaa jira jechuudha? Kanneen armaan gadii keessaa uumamuu kaataayiniidha kan ibsu isa kamii? Nuti maal beekuu qabna jechuudha asirraa? Kaataayinii jechuun maal jechuudha? Ayoonii akkamiiti? Ayoonii poozitiiva moo ayoonii negatiiva? Kaataayinii yeroo uumamu akkamitti kan jiru beekuu qabna jechuudha. Kaataayin jechuun adeemsa atoomiin tokko yookaan atoomiin niwutiraal taate tokko elektiroonii loos ofirraa ittiin gootee gara chaarjii maalitti jijjiiramtu jechuudha? Gara chaarjii poozitiivitti jijjiiramtu jechuudha. Kana piroosesii isaati jechuudha. Kanneen armaan gadii kana keessaa isa kamtuutu uumamuu kaataayinii nutti agarsiisuu jira jedhe? Soodiyeemiin niwutiraal taate takka elektiroonii ofirraa loos gootee jechuudha. Kana jechuun gara soodiyeem poozitiivitti jijjiiramte sirriidha jechuudha. Kun gaafiin tun maali? Taati jechuudha. Jaarra jirtu tan laalte maagneesiyeemiin duraan kaataayinii uumtee jirtu takka deebitee elektiroonii duraan loos goote san deeffattee gaafa niwutiraalitti jijjiiramtu jechuudha. Kun maali? Niwutiraaliin uumamuudha ibsaa jira jechuudha malee kaataayinii nutti himaan jiru jechuudha. Kanaafuu inni kaataayinii uumamuu isaa sirriitti nutti himaa jiru eenyu jechuudha? Atoomiin niwutiraal taate kan soodiyeemii jedhamu takka gaafa elektiroonii takka ofirraa loos gootu gara maalitti jijjiiramte jechuudha? Gara
kaataayeen soodiyemii kanatti jijjiiramte jechuudha eekkaan isaati. Kanaaf deebiin isaa ta'a jechuudha. Gara gaafii 21ffaatti yoo deemne gaafiin 21ffaan maal jedha? Which law governs the fact that the ratio of the amount of hydrogen to oxygen by weight will be the same in drop of water and lake of water? Maal nuun jechaa jira jechuudha. Looyi armaan gadii kana keessaa kan akkana jiru jechuudha. Reeshoon haayidroojiiniidha gara oksijiinii by what? By the weight will be the same drop of water and lake of water. Maal jechuudha? Koonistantii kan ta'e jechuudha. Equationiiwwan armaan gadii kana keessaa isa kana gavarne kan godhu yookaan isa kana kan nutti himu eenyu jedhe. Fakkeenyaaf bishaan diroopii takka keessaa yoo fudhatte garba guddaa kana keessaa yoo fudhatte reeshoon haayidroojiin gara oksijiinii meeqa jechuudha? Takka reeshoo lamaati jechuudha. Isa kana kan nutti himaa jiru isaan kana keessaa kamii jechaa nu gaafataa jira jechuudha. A. The law of relative composition. B. The law of conservation of mass. C. The law of multiple proportion. D. The law of definitive proportion or definitive composition dha jechuudha. Kanaafuu seerri kana inni san nutti himaa jiru law of definitive proportion or law of definitive composition dha jechuudha. Seerri inni kun akkas jecha akkana ta'uu nutti himaa jechuudha. Garuu multiple proportion yoo fudhattan maal nutti hima jechuudha? Fakkeenyaaf yoo fudhattan kaarboonii fi oksijiinii wal nyaatanii yeroo itti kaarboon monoksayidii kannantu jira, yeroo itti kaarboon daayoksayidii kannantu jira. Isaan kana kan nutti himu law of multiple dha jechuudha. Akkasumas naayitiroojiinis oksijiinii faana gaafa ol nyaatu naayitiroojiin monoksayidii kannuu danda'a, gaasii qoflaa kannuu danda'a, akkasii kannuu danda'a jechuudha. Kana hunda kan nutti himu multiple proportion dha yookaan multiple composition law dha jechuudha. Garuu seerri definitive proportion jedhamu kun maal nutti hima jechuudha? Sabistaansiin kun reeshoo dhaabbata akkanaa kanaa wal nyaatu kan nutti himu jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan diroopii takka hamma isaa vooliyuumii xiqqaa ta'ee fi vooliyuumii guddaa keessaas reeshoon haayidroojinii gara oksijiinii jiru takka gara lamaa ta'uu dhaabbataa ta'uu isaa kan nutti himu definitive proportion law dha jechuudha. Kanaaf the answer is D taha. Gaafii 22ffaatti yoo deemne gaafii 22ffaan maal jedha? Which statement below is correctly describes the characteristics of chemical equilibrium? Amaloota chemical equilibrium kan sirriitti nutti himaa jiru statementii kana keessaa kamii jedhe? A. A reaction is stopped when it is reaches equilibrium. B. A reaction is stopped if sufficient amount of time is given. C. Rate of forward and reverse reaction is equal. D. A new substance or substances are formed when equilibrium is attained. Akkuma beektan seerri equilibrium dha maal jechuudha? Equilibrium is dynamic dha. Equilibrium maaliyaa? Stop dha warra jedhu kana X irraa godhu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf A fi B'n reactionichi achirratti dhaabbataa jira. Reactionichi maali? Hin dhaabbatu jechuudha. Reaction is dynamic dha yookaan equilibrium is dynamic process dha jechuudha. Akkas jechuun maal jechuudha? Reactionichi process ni ta'a. Garuu maal jechuudha? Hammi forward fi backward dha yookaan reverse reaction dha maali? Reetii wal fakkaataa ta'een kan deemu ta'uu isaati jechuudha. Erga equilibrium ga'ee booda hammi forward reaction fi backward reaction dha maali? Wal qixaa jechuudha. Kanaaf equilibrium chemical equilibrium amala chemical equilibrium inni sirriitti nutti himaa jiru kam jechuudha? Isa sirra jiru kana jechuudha. Reetiin forward fi reetiin backward dha yookaan reverse reaction dha maali? Equal dha. Reetii wal fakkaataa ta'een kan deemu ta'uu isaati jechuudha. Equilibrium irratti ammallee dabalataan maal ta'uu beekte jechuudha? Concentration reactant fi concentration product dha maali? Constant ta'uu dagatu hin qabdu jechuudha. Amma fakkeenyaaf bara kana reetiidhaan erga isin fide baratti aanu immoo maaliin fiduu danda'a waan ta'eef concentration irratti hundaa'ee fiduu danda'a jechuudha. Kanaafuu concentration reactant fi concentration product dha. Equilibrium irratti maal jechuudha? Constant dha yookaan walqixa akka nama yaaduuti jechuudha. Kanaaf isa kanaaf ammoo deebiin isaa maal ta'e jechuudha? C dha jechuudha. Galatoomaa jechuun barbaada. Nagaannaa jiraadha. Paartii itti aanuun gaafilee hafan paartii garagaraatti qoonnee bifa kanaan kan hojjennu arrarraa eegallee jechuudha. Bifa kanaan hojjechaa kan deemnu jechuudha. Koorsiilee lamaan barnoota keemistirii fi barnoota baayoloojii intiransii bifa kanaan kan isin hojjennu. Yaada qabdan koomentii naa godhaa. Nagaannaa jiraadha. Galatoomaa.